maalan jedhe gaafa darbe viidiyoo koo hin yaadattu yoo ta'e ani maalan jedhe eebottuushi beeloftuushi meeqatu jira fiigdee kan xilliq jettee seenuu barbaaddu to amma Sa'iidoon barbaade kan fedhe fuudhuu danda'ama kan dhaqxee itti tanfalaasastee wacii tokko malee rakkoo tokko malee dhaqxee fataa itti jiraachuu barbaaddu meeqa jira hin jennee an dheengadda kunooka kuna dubartoonni ofiisaaniiti suuraa naa erganiitu bakka akkatti immaa hin teessuu na fuudhuu qabdaa anatu sitti heeruma jedhanii jedhe Sa'iidooni amma kiwii tokko miti kiw jechuun ammadha bakka ayyuudhaaf sa'aatii 24tu kenname yoo rabbi viidiyoon kun erga gadhiisame sa'aatii 24tu kennameefi yaa rabbi kiyya bakka ayyuun boriin ufti gaa bor galafaatti hin ufti jirti viidiyoo faa gadhiisti gaa iddoo jirtu asan jiratte viidiyoo gadhiisti yookaan ufteetu isaanitti mul'atti gaa bakka fatanaa keessaa baane anis rakkina keessaa williqqi jedhee bahe kun akkatti beela dheebuu keessaa bahe midhaan nyaadhee lafee na guute bakka rakkina tokko malee jechuudha ayyuun argamnaan ayyuun boryoona hin dhufti akka Sa'iidoon jala muretti saa 24 qofan sii kennaa isa booda garuu ma'asalaamaa jedheeran anis abdiin qaba bakka erga kana dhageesse ayyuun ergi viidiitti kana dhageesse hin dhufti jedhee abdii guddaan qaba kabajamtoota isinoo akkamitti yaaddan nagaan siniif haa ta'u nagaa keessanii dagan akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kiyya galata waaqaa ta'u amma oduun salphachuuf deemaara ayyuun yoo dhufte isinis hin boqattu anis nan boqadha ijoolleen koo sin boohanii jiraanis beelaan hin taa'u hagabuun taa'u jechuudha maaliif seetan namni kana fakkaatu badee dhabame akkamitti waa'ee mana koo bichaa yaadaan akkamitti ijoollee koo qofa yaada ayyuun baddee jechuudha akkamitti waa'ee qoonqoo qofa yaada waa'ee ishiis yaaduun qaba malee isin kolfa bichaa beektu uftanii kolfuudhuma akkam sinitti tolee jiruun jireenyi kun sinitti tolte hima kolfitu mitireessin kolfa ani jaalladhee seetanii ayyuun baddee akkamitti taa'amaa yeroo hundumaa waa'ee ishii iyyaafadha waa'ee ishii barbaada argamte jedhumoo maal jedhu har'as jala taa'een eega ayyuu dhufe moo hin dhufne eessa geessettee dhumoo jala taa'een eega akkuma keessan jechuudhaanis kanaafuu habiibii Sa'iidoo abshir dhugaa abshir baay'ee tokko garaa na nyaate moo har'a akkan salphadheetti nafuu jedhe dhugaa dubbachuufi salphini kana caale hin jiru namunduu akkas jedhe anis akkasan jedhe waa fiilmii irratti hin argamneetu hin hojjetamneetu hojjetameen jedhe namunduu akkanuma jedhe innaa innis ayyuun jechuudha hin dhuftu taanaan eenyutu maaliidha ijaabaafachuu qaba bakka innis waan hin jirre tokko dirgim godhee raawwate sargii qiwwat godhee fuudhuu qaba bakka deebi'achuu akkuma ishiin waan hin jirre tokko bakka kan shima gaazexaa irratti awwajamee ba'uufii qaba muree akkasiitiin guyyaa akkasii nama akkasii akkas godhe ba'uufii qaba riikardii cabsite isheen akkuma inni jedhe nufu taanaan Sa'iidoonis bakka akkuma jedhe kakateera garaa dhiiraan beekanii jedhan dhiirri aarraan waan barbaade godha dhiirri obsa fixannaan sodaadha dhugaan siniin jedhe dhiirri obsa fixannaan sodaadha garaa dhiiraan beekanii jedhan amma kanayyuu ani nan dinqisiifadhe Sa'iidoo baay'ee dinqisiifadhe hin tasgabbaa'e hin dhiiseeyyuu silaa akka isheenuu maali piraankii dhuma naan jettote qalaw goote barakiinaa gudemti inni garuu waan hamma kana irratti ta'e humaaf hin goone nama sumaan goone argitanii ijoollee naannaasaa jiran ijoolleetti shakkaman ijoollee maal jedhaman nama tokkotti aariillee hin baane ofii sumaan goone miidiyaa irrattis waan tokko hin dalagne argitanii obsasa obsisa adda obsa ajaa'ibaa qaba garuu dhiirriqaa gaafa murate gaafa obsa fixate ofiifillee namaafillee hin iluu jechuudha abbaate kanaafu ayyuu boriga hin mul'attanne kuno galgala kana buna nan danfisa
ixaana nan aarsa akaayin jira bakka hin ufta waaqa kadhadha bakka maal godha mul'isedhe du'aayin si godha isinis akkasumadha maaliifi bakka erga takkaatee erga maqaan bee erga ayyuu ta'e ayyuutti hundi haa dhuftee haa haaressa hin argamtee iddoo baddee jedhamee waan baddeefis himatti jechuudha. Innaa akkasii buna nan danfisaa akaayin ni ixaani jira bakka akkuma yeroo kaanii sanatti nama du'aa eegoonu nama kadhannu akkuma sanatti argisiisi mul'isenne buna keenya shinii tokko qammasne akaayii keenya nyaanne haasofne wal gadhiisnaa jechuudha. Dhageessanitti hundi kanadha. Egaa habiibi atis aariidhaanis waan hin taane keessa singaliin dubartoonnis kana ati filatte kana ati jaallatte akkuma Sumayyaa kana filadhee ilaalee keessaa filadheen fuudhee naa taate haadha ijoollee naa taate jettee malee ammas dubartiin dheebottuun shi beeloftuun shi gama sana teessee na fuudhi jettu hundi waan isheen dhuftu sin beektu maal ishee sin beektu waan ta'eef background isaanii sin beektu waan ta'eef isallee sin deeggaru abbaate isallee akka gootu hin barbaannu gaa'ilachuun waan salphaa miti yoo waliin galle yoo maal ta'e aariidhaan atis dhaqxee ayyuun ijaabaa jetteetti galtee gana waan biraatu ta'a waan ta'eef isallee ammallee obsii jenna. Ammallee sin jajjabeessu nusatti murteeffatte. Maybe ayyuun borri mul'achuu dhiisuu dandeessi. Maybe torban tokko guyyaa lama guyyaa sadii boodallee dhufuu dandeessi. Ati garuu jecha kanaan dubbadhe nan raawwadha jettee akka waan biraa keessan galee no namni gaafa aaruu waan baay'ee murteessuu danda'a. Daangaa kaa'uu danda'a. Garuu nus hin deeggaru isa kana. Abbaan feete si hawwitee fi bakka sargiin hafee mushurraan gattee baddee jedhanii yoo si hawwuudha baay'ee kun waan hawwaniif hawwii garaa isaanii yaada isaanii waan si hawwaniif tu bakka ishii na fuudhe tu bakka ishii bu'e warra jedhanii malee jireenyicha yookaas gaa'ilicha fi yaadanii miti faayidaadhaaf isaanis keessa bu'anii dhufanii fayyadamuu fi dhufanii jiraachuu fi dhufanii itti bashannanuu fi jechuudha. Aariidhaanii kana murteessiin siin jennaka. Maal jettu isin yaadni keessa maali? Hordoftootaa siinoo komantiidha maal jettaniin? Qoosaa fi siireesii walitti himuun tokko miti. Sayidoon siireesii haasa'e hin qoosne kakatee haasa'e ofitti kakatee bakka maaliin isiniin jedha baay'ee isinuu dhageessaniittu akkuma taasisuudha mooti hamma kana jedhee akkuma taasisu waan ta'eef kan kanaan olii akka nutti dhufe immoo ganaa sagalee ta'uudhaaf immoo waa meeqa akka hin taane meen bayyanannaa xinnoo ishii oduu kanas qasqas goonee dhadhaabnee of fooyyessina ayyuu mul'adhu bannaatish huma argita jedhamee jirta warri keeyyuu beeku jedheera. Dhugaa akkuma inni jedhe silaa maatiin ishii hin beekan ta'e dhaabamuu ishii iddoo isheen hin jirtus hin beekan ta'e Sa'idoon ni dhama. Sa'idoo qabanii hidhuu hin hidhamas. Mucaa keenya kabajaan sitti kennine si faana galtee eessa dhaqxee situ gatee situ maal godhee hin dhoskiteedhaani seera isin hidhama. Garuu isaanis waa beekanii fi harka keessaa qabanii fi Sa'idoo dhiisanii innuu jedheera. Maatiinis beeku harka keessaa qabu. Malee mucaan ofii baddee akkamitti na dhiisuu jedhe. Kana jechuun immoo ayyuun jirti iddoo ta'ee dhoskamtee lubbuudhaan jirti. Kaayyoo shigaa hin beeknu maalii galmaan akka gahachuudha dhuftu. Mee mul'adha maal maafuuf dadhabne mul'adha ayyuu maqaan isaa eenyudha maanidhaan yaasu ayyuu jedha ayyuu goodaa keessa deemaa ayyuun. Goodaatti galti mukatti galti goodaa keessa kan barbaadu.